Ashamaa daawwattoota keenya mariin biyyaalessaa Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti itti feetee jira. Marii kana irratti keessumaa ajandaawwan 8 dursanii filatamanii turanii garuu kan dhimma falmii guddaa kaasee fi yeroo dheeraa fudhate akka odeeffannetti taanaan dhimma magaalaa Finfinneeti. Dhimmi magaalaa Finfinnee ajandaawwan 8 keessaa kan magaalota federaalaa jedhamu jalatti kan inni jiru. Kanaafuu mariin galma cufaa keessatti kan mari'atamaa jiru. Yeroo yeroodhaan ibsinii kennama garuu kan uummataa ifan taane waan jiruudhaa fi hirmaattota irraa waan dhageenye isinitti himuudhaaf istuudiyootti argamne Abrahaam Birruun bira jira nama ammayyuu taanadha. Abrahaam mee odeeffannoon guyyoota muraasa darban keessumaa hirmaattota irraa akka dhageenyetti mariin kun keessumaa dhimma magaalaa Finfinnee namoonni akka isaan wal dhaban inuma wal dura akka dhaabbatan godhee akka ture dhageenye irraa gabaabsinee maaltu adeemaa jira wanta amma dhageenye maali? Galatoomii ammayyuu egaa mariin biyyaalessaa marsaan xumuraa erga eegalamee ji'a tokko cufeeti jira. Xumuramuudhaaf gara torbanoota lamaatu hafa jedhameeti kan eegamu. Ajandaawwan ijoo 8 cuunfeeti kan marii biyyaalessaa kanaaf dhiyeesse Komishinii Marii Biyyaalessaa akkaatu kaaftee ajandaawwan 8 keessaa tokko dhimma magaalota federaalaa kan jedhu magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirreedawaa ilaallatudha. Egaa marii kanarratti kan hirmaataa jiran gara namoota 4,000ti. Namoonni kunneen gareewwan 8tti 500 ta'anii hiramuudhaan kan mari'achaati turanii. Gareen tokko ajanduma tokko irratti mari'ata jechuudha. Ajandaawwan 8 keessaa gareen magaalaa Finfinnee fi Dirreedawaa jechuunis ajandaa magaalota federaalaa jedhu irratti mari'atu, ajandaa biraa irratti mari'atu, kan nageenya irratti mari'atu, dhimma Finfinnee irratti mari'atu. Akkasiin kan deemaati dhufee gareewwan kunneenis immoo 250 jedhanii amma gareen 500 keessumaa ajandaa Finfinnee irratti kan mari'ataa ture garee 500 irra ga'ee proposaalii dhumaa yookiin immoo yaada xumuraa irra ga'ee sagalee kenneeti kan jiru guyyaa kaleessaa jechuunis kamisa jechuudha. Dhimmi magaalaa Finfinnee akkuma atuu kaafte jalqabumaa kaasee haga ajandaawwan kabiroo 7 dagatamatiitti mata duree ijoo ta'ee kan itti dhufedha. Dhimmi magaalaa Finfinnee wajjin wal qabsiisee maalidha wanni falmii guddaa kaasee waa lama. Tokkoffaa legal status jechuun qaama seerummaa magaalaa Finfinnee kan ilaallatudha. Lammaffaa hariiroo Finfinnee fi Oromiyaa kan ilaallatudha. Yaadonni garaagaraa dhiyaatanii jiran kan komishiniin armaan dura yaadota jechuun filannoowwan 4 dhimma staatasii magaalaa Finfinnee dhiyeessee turee jira. Kana BBC irratti daawwattootaa fi warra dubbisa warra dhaggeeffataniif himnee jirra. Tarii warra quban qabneedhaa fi tokko bulchiinsi magaalaa Finfinnee haala amma jiru magaalaa Finfinnee taate bulchiinsa magaalaa taate akka itti fuftu, inni lammataa naannoo akka taatu, inni sadaffaa federaala jala akka bultu, inni kaan immoo naannoo Oromiyaa jala akka bultu. Kanneentu dhiyaatanii filmaatawwan sun garuu boodarra lamatti bu'anii haa ta'uti garuu filmaati kabiraas immoo dhalatee jira jechuudha. Waliigalaan gara diiteelii hundumaatti ce'uun teeknikaal waan ta'eef dhimma kanarratti yaadota guguddoo lamaan jechuunis qaama seerummaa magaalaa Finfinnee akkasumas hariiroo Finfinnee irratti garee 500 jechuun gareen dhuma sagalee kennu kan gara koree olaanutti dabarsuu maal murteessee sagalee kenne kan jedhu yaada dhiyeessinee gara qabxii ittaanutti dabarraa. Qaama seerummaa magaalaa Finfinnee ilaalchisee yaadota lamatu dhiyaate tokko qaama federaalaa akka taatu kan jedhudha. Lammaffaa itti waamni ishee federaalaaf akka taatu kan jedhudha. Proposaalli dhumaa sagaleen kennameef jechuudha. Hariiroo Finfinnee fi Oromiyaa ilaalchisee akkasuma yaadoti lama dhiyaatanii jiru. Finfinnee magaalaa guddoo teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa kan jedhu dhiyaatee jira. Heerri federaalaa teessoo mootummaa naannolee hin tumu kan jedhus akka qabxii kana jalatti dhiyaatee jira. Warri yaada teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinneetti kan jedhu heera keessatti akka nammatamne jedhan yaada amma dhiyeesse kana dhiyeessanii jiranii. Faayidaa addaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa qabdu kan jedhu faayidaa waloo kan jedhuunis akka bakka bu'u yaadi dhiyaatee jira. Egaa yaadi kun garee strategic team yookiin immoo tuuta namoota 500 kanaan sagaleen itti kennamee gara koree namoota 120 ta'aniitti ol dabra jechuudha. Koreen kun maalidha? Namoota gareewwan 8 irraa namoota 15tu filama. Baay'inni isaanii 15 ta'ee walitti dabalamanii gara nama 120 ta'u. Yaadota strategic team yookiin gareen tuuta namoota 500 kun akka proposaaliitti dhiyeesse kana qaacceessanii heera wajjin tumaalee garaagaraa wajjin akkamiin wal simataa jedhanii akkaataa gara fuulduraatti
seera ta'ee bahuu danda'u irratti qaacceessa godhee deebisee immoo gareewwanitti gadi buusa jechuudha. Sana booda immoo namoota 4,000 waliigala marii biyyaalessaa irratti hirmaataniif kan dhiyeessu ta'a. Dhimmi magaalaa Finfinnee kana fakkaata jechuudha Agayoona. Hayya guddaa galatoomii. Egaa akkuma duratti kaaste afurraa lamatti gabaabbatee ture. Egasii booda hirmaatonni keessumaa kan nuti dubbisne kan dhaabbilee garaa garaa dubbisne kan yaadi dabalataa dhufee jette sun akka isaan jedhanitti qaama olaanoorraa dhufee jedhan. Yaadi sunis maal jedhaa keessumaa magaalaan Finfinnee teessoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu isheef beekamtii akka kennu yaadi kennuu dhiyaate kan isaan jedhanii. Mee duubattis deebisaati yeroo qabnu wajjin jalqaba irratti keessumaa paartiin biyya bulchuu paartiin badhaadhinaa Adaamaatti yeroo mari'ate bulchiinsi magaalaa Finfinnee naannoo akka taatu yaada dhiyeessee ture. Garuu boodarraa marii irratti yaadonni garaa garaa keessumaa naannoo Oromiyaa irraa dhufan akka dhagaame dhageenya ramee sanutti himi. Dhugaadha. BBC'n akka gabaasetti yeroo sanayyuu istaatasii magaalaa Finfinnee naannoo taatee akka riijiniitti jechuudha. Akkuma Oromiyaa saboota salmoota uummattoota kibbaa kana taatee mana maree federeeshinii keessa bakka bu'iinsa akka qabaattu kan jedhu ture. Adaama irratti yaa'ii paartichi taa'ee akka paartiitti immoo egaa akka isteekii qabuutti marii kana keessatti akka hirmaatutti akka ejjennootti qabatee kan dhiyaachuuf ture. Haa ta'uti garuu warri Oromiyaa jalqabumarraa Adaama irratti mariin gaafa taa'amu yaada kanatti waliin galle. Kan naannoo Oromiyaa irraa dhufan. Warri Oromiyaa irraa paartii bakka bu'anii dhufanii jechuudha. Karaa biraatiin immoo namooti miseensa paartiin ta'in kan marii kana keessatti hirmaatan dhimma Finfinnee irratti ejjennoo paartiidhaan faallaa ture kan Finfinneen tasuma Oromiyaa irraa adda bahuu hin dandeessu naannoos ta'uu hin dandeessu kan jedhu ajandaa godhatanii tarkaanfachiisaa turanii. Maaliif yaadi kun tokkoffaa tumaa heera Itoophiyaatiin kan wal faalleessu naannoon akka heera Itoophiyaa keewwata 46tti naannoleen kan hundeeffaman qubsuma aadaa afaan akkasumas immoo fedhii uummataa irratti kan ta'u. Karaa biraatiin immoo mana maree federeeshinii keessaa bakka bu'iinsa qabaachuu kan danda'an naannoleen eenyummaa sabootaatiin. Finfinnee keessa taa'ee sabi mana maree federeeshinii keessatti bakka hin bu'iin jiraayii kan jedhu dhimma heeraa wajjin wal faalleessu waan ta'eef ajandaan kun gabaa argachuu hin dandeenye. Gama Oromiyaatiinis immoo yaadota amma propoozaala kaase kanaaf deeggarsi saboota biraarraas waan argameef dhimmi paartichi qabatee ture. Karaa biraatiin immoo dhiibbaan alaayis ture jira. Oromoon dhimma Finfinnee irratti gamtaadhaan konfroonti godhaa ture yaada kana. Rogeeyyiin miidiyaaleen garaagaraas dhimma kana gabaasuu isaanii wal qabatee paartichi riitiriit godhee jira. Of duuba deebi'ee jechuu hin dandeenya ammayyu. Guddaa galatuma Abreesh. Wanni boodarra kaasuu dandeenyu immoo keessumaa dhaabbilee akka ABN Izeemaa paartii innaatirras paartiin illee kan keessumaa kan duratti maqaa lamman isaanii komii dhiyeessanii turan akka gidduun seentummaan jiru yookiin immoo kanneen marii sana qindeessan fa'aa akka gaggeessan fa'i loogii fa'aa akka mul'isan fa'aa sirreeffamii akka taasifaa komii dhiyeessanii turanii. Egees dhimma sanarratti deebii gaafannee ture komishinara komishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfin Arayaa isaan egaa keessumaa dhaabbiin maal jedhee wanni amma deemaa jiru yoo sirrachuudhaa baate keessa akka bahuu danda'u dubbatanii naan isa qeeqan wannoonni sirrachuu danda'an yoo jirutti sirreessaatti deemna. Ogummaadhaan kan nuti marii kana gaggeessaati jirru jarjaruu hin qabnu waan jedhu kan isaan deebii kennanii lammatammoo akka BBCtti dubbatanitti jechuudha. Mariin kun kan gaggeeffamee fi qaamoleen garaagaraa dhimma Itoophiyaa irratti dhimma garaagaraatti yaada garaagaraa waan qabaniifidha. Wal dura dhaabbachuun isaanii wal falmuun isaanii waanuma eegamu. Ammoo tokko isa kaan osoo hin xiqqeessin dambii fi seera taa'ameen akka deemsifamu malu isa hordofaa akka deeman BBCtti dubbataniiru. Egaa akkuma kaastee nuti dhimma Finfinnee kaasne malee dhimmoonni irratti mari'ataa jiran kaanis inuma jiru. Dhimmi Finfinnee garuu mee xumurarraa kaasnuti maaliif dhimma falmii ta'a? Yeroo adda addaatti keessumaa siyaasa Oromoo keessatti Finfinneen handhuura Oromooti akkasumas immoo qabsoodhuma marii paaster pilaaniraas jalqabee bulchiisuma mootummaa amma aangoorra jiru aangootti fiduu keessattis booda kanas immoo paartiileen kaanis immoo dhimma Finfinnee kana akka ajandaa isaaniitti godhatanii irra deddeebiidhaan ibsa kaasaati jiru ibsa baasaati kan isaan jiranii. Maaliif ta'uu danda'a? Maaf ajandaa ta'a dhimmi kun? Maaliif irratti wal falmu?
Yoo jenne deebii maal ta'uu danda'a? Ani akka hubachuu danda'utti magaalaa Finfinnee riyaalitiin tokko hin jira kan jijjiirame jechuun saboota garaagaraa hammatteetti jirti. Wiirtuu dhaabbilee idil-addunyaa akkasumas wiirtuu daldalaa fi biizinasii guguddaati. Dhimma kanaa wajjin wal qabsiisee dantaa siyaasaa garaagaraa dhaabbileen tarkaanfachiisan jiru. Dantaan Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan heera keessatti tumame hojiitti kamuu dhabuunis akka taatee yookiin faaktarii tokkootti eeruun ni danda'ama. Yaadoti fiixee jiran hedduun jiran fiixeedha jechuu kan dandeenyu fakkeenyaaf marii kanarratti haga harkaa wal qabutti kan deemamu jira. Waldura dhaabbatanidha. Waldura dhaabbannaan akkasii turee jira. Barbaaddan gara Shanoo deema, barbaaddan gara Adaamaatti galaa gareen jedhu turee jira. Guutumatti immoo warri Oromiyaa yaada Oromiyaa jala galuu qabdi kan jedhu kompromaayiz godhanii yookiin dhiisaniiti gara amma yaada propoozaalii fudhatama argatee fi kanaayyuu kan egaa gara fuulduraatti inni iyyuu maalitti akka bahu hin beekamuuti. Garuu dhimmi Finfinnee bubbuluu isaatiin jechuun dantaan Oromiyaan magaalaa kanarraa qabu karaa seeraas karaa seenaatiis hojiitti kamuu dhabuun gaaffiin ummati Oromoo magaalaa kanarratti kaasaa ture yeroo dheeraaf wareegamni itti kafalamaa ture gatii dhabuu isaatiin magaalli tuni kompromaayizdii taati jedhee ibsuu danda'a. Kana jechuun ummati Oromoo warri magaalaa kana keessa jiran dhaabbilee idil-addunyaas ta'e kan biyya keessaa fedhii isaanii hin kabajamu jechaa hin jiru baay'ee. Dhimma kanarratti gaaffiin illee hin ka'uuti. Haa ta'uti garuu gaaffiin Oromoo deebi'uu dhabuu isaatiin dhimmi kun dhimma ajandaa falmisaa kan ta'e maaliif fakkeenya tokko si kaasuu danda'a ammayyuu fakkeenyaaf yeroo mormii maaster pilaanii booda ministeerri muummee Abiy Ahmad aangootti dhufuu isaaniin dura gaaffiin Oromoo gaaffii Finfinnee irraa akka ka'e beekamaadha. Gaaffii kana immoo qaamni hunduu Itoophiyaa keessa jiru gaaffii haqaati, gaaffii dhugaati, legitimate jedhee fudhatee ture. Jalqaba Ministeerri muummee mootummaan isaanii akka aangootti dhufanii gaaffii kana deebisuu hinuma danda'u ture. Bulchuun isaanii isumaayyuu haala siyaasaa amma Itoophiyaan keessa jirtu wajjin wal qabsiisee ajandaa ta'ee dhufuun danqaa guddaa akka ta'e hubachuu ni danda'ama. Kan yaada kana kaasan jiru kan akkumatti jettee egaa xumurarratti daawwattoota keenya egaa yeroo ammaa kana marii kanarratti qaamoleen garaagaraa harar maatan malee kan inni hirmaannes immoo jiru. Fakkeenyaaf kan dhaabii ABO, dhaabii KFO, TPLF dabalatee hidhattooti bosona jiran kan akka WBO fi Faannoo namoonni siyaasaa tarii dhiibbaa qabaachuu danda'an kan akka Jawaar Mohaammed, Obbo Lidatuu fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kan duraanii Obbo Gadoo Andaargachoo fi kaanillee kan inni hirmaannes inuma jiru. Egaa biyyattiin asiin muddama keessumaa gama kaaba Itoophiyaa jiru naannolee garaagaraatti sochiin hidhannoo yeroo adeemsifamaa jirutti dhagaa. Rakkoo biyyattii bubbulle furuudhaaf qaamoleen kaan immoo Finfinnee irratti kan isaan mari'ataa jiranii. Mariin kun itti beesaa maaliin jedhu jala jalaan faana bulee gurra siin buusna. Egaa har'aaf kanuma jennaa guddaa galatoomi Abiraam. Ulfaadhamma. Tole nagaan.